Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu FIPdha hannamamsaa Admaasuudha. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee hundeeffama hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Chaayinaa waggaa 50 sababeeffachuun pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping ergaa baga geessanii wal jijjiiranii jiru. Pireezidaantii Saahilawarq waggoottan 50 darbanitti Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo cimaa qabaachuu isaanii ibsuun amanamummaa siyaasaa waliinii fi tumsa bu'aa qabu uumuu isaaniis ibsanii jiru. Hariiricha tumsa hunda galeessaa taasisuun hariiroo biyyoota lamaanii caalmaan guddisuu fi faayidaan ummatoota biyyoota lamaanii damee hundaan akka uumamuu fi daandii banuusaa pireezidaantittiin ibsanii jiru. Waldhibdee naannoo Tigraayitti uumamee jiruun wal qabatee abbaan alangaa federaalaa namoota 167 irratti ajaja hidhaa baasuun isaa ifa godhee jira. Abbaan alangee namoota 167 irratti ajaja hidhaa baasuu isaa beeksise. Waldhibdee naannoo Tigraayitti uumamee wal qabatee abbaan alangee federaalaa namoota 167 irratti ajaja hidhaa baasuu isaa ifa godhe. Kuni kan ibsame guyyaa wiixataa abbaan alangee federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosii fi dubbi himaa labsii yeroo muddamaa Tigraay fi ministeer deetaa ministeera dhimma alaa Riidwaan Huseen ibsa waloo kennaniini. Abbaan alangee ibsa kenname irratti humnoota TPLF wantoonni raawwataman seera biyyattii yakka guddaan kan gaafachiisanidha jedhanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatan jedhan humna ofirraa ittisuu mootummaa dadhabsuuf raawwatame yakka jedhuun kan gaafachiisu ta'uu akeekanii jiru. Haleellaan rokkeettii magaalota Baardaar fi Gondar irratti raawwates yakka shororkeessummaan kan gaafachiisudha jedhan abbaan alangee federaalaa. Dabalataan sirna heera biyyattii diiguun hidhatanii fincila kaasuu akkasumas yakkoonni biyya ganuu raawwachuu isaanii abbaan alangee dubbatanii jiru. Kana hordofees abbaan alangee shakkamtoota hedduu irratti ajaja hidhaa baasuu isaa beeksisee jira. Hanga yoonaa poolisii federaalaa fi abbaa alangeetiin adda kan baafaman shakkamtoota 167 irratti ajajni hidhaa bahuu himanii jiru. Kanneen keessaa to'annoo jala kan oolan akka jiran abbaan alangee dabalanii ibsanii jiru. Kanaan alas shakkamtoonni biyya alaa jiran biyya jiran irraa dabarfamanii akka kennaman mootummaan gaafachuu isaa ibsuun hojmaatni akkanaa yeroo fudhachuu waan barameedha jechuunis ibsan. Namootaan alattis qabeenyi kaampaaniiwwan TPLF waliin hidhata qabu jedhaman 38 akka hin sochoone dhoorkaan irra kaa'amu yaadachiisanii jiru abbaan alangee federaalaa. Kaampaaniiwwan kunneen namoota hedduu qacaranii kan jiraachisan ta'uu hubachuun sochii guyyuu dhaabbilee kanaa itti fufsiisuuf manni murtii federaalaa kaampaaniiwwan kana bulchuuf bulchiinsa imaanaa akka muudu beeksisanii jiru. Dhoorkaan kaa'ame kaampaaniiwwan qabeenyaa fi qarshii akka hin dabarsine yookiin TPLF deeggarsa akka hin taasisne ta'uu hubachiisan. Abbaan alangee TPLF magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan biyyattii birootti haleellaa shororkeessummaa akka raawwatuu danda'u jiraattota eeruun nu gaheera jechuun dubbatanii jiru. Kana hordofees qorannoo taasifameen magaalaa Finfinneetti shakkamtoota 343 to'atamuu fi kanneen keessaas 160 kan ta'an wabiin gadhiifamuu isaanii ibsanii jiru. Poolisiin eeruu isa gahuu hordofee sakatta'iinsa taasifamuu irratti komiin isa dhaqqabaa akka jiru kan himan abbaan alangeen komii dhiyaatan of eeggannoo guddaan hordofna. Adeemsi komiin itti fudhatamu poolisii Finfinnee fi poolisii federaalaatti qophaa'aa jiru jedhan. Toorri bilbilaa yaada ittiin fudhatanii fi deeskonni qophaa'anii jiru. Kunneenis dhaabbilee mataa isaaniitiin ifa taasifamu jechuun ibsan. Gareewwan mirga namoomaa akka Amnesty International akkasumas kan kaaba Itoophiyaa sarbamni mirga namoomaa raawwachuuf gabaasuu isaanii hordofee mootummaan qorattootaa fi abbootii alangee gara kaaba Itoophiyaatti erguu abbaan alangee dabalanii ibsanii jiru. Qorannoon kun of eeggannoo guddaan akka raawwatu ibsuun qorannoon gaafa xumurame bu'aa qorannoo ummataaf ifa taasifna jedhan. Maqaleen fageenya kiiloomeetira 50 hanga 60 marfamteetti jechuun ambaasaadar Riidwaan Huseen ibsanii jiru. Manni murtii dhimma dhorkaa qabeenyaa obbo Jawaar Faa irratti ibsa gaafateera. Daraartuu Nagaash dabalsaa qindeessite. Obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi obbo Shamsaddiin Xahaa dhaddachaa irratti hin argamne. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi ramaddii lidataa falmii dhorka qabeenya himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammedii fi namoota 24 irra jiru har'a ilaalee jira. Kanaan dura himatamtoonni qabeenya dhuunfaa isaanii fi herreegni baankii isaaniif maatii isaanii guramuun maatiin isaanii rakkoof saaxilamuu fi dhorkaan akka irraa ka'u iyyatanii kan turan yommuu ta'u abbaan alangaa waliigalaa immoo dhorkaan qabeenyaa ka'uu akka hin qabne falmaa turaniiru.
dhimma kanaan wal qabatee manni murtichi dhaddacha har'a ooleen himatamtootaa fi abukaatoowwan dhimmoota akka waliigaltee mana jireenyaa, kafaltii mana barnoota daa'immanii fi kunneen biroo irratti ragaalee ibsaa akka dhiheessan ajajuusaa abukaatoon himatamtoota obbo Kadir Bulloo BBC'tti himaniiru. Gama biraatiin qabeenyi dhorkaan irra kaa'ame yakkaan kan wal qabate yoo ta'e haga dhimmichi murtee argatutti dhorkaan kan akka hin qabne abbootiin seeraa dubbachuu isaanii obbo Kadir himaniiru. Haa ta'u malee manni murtichaa qabeenyi haga murtiin kennamutti dhorkaan irra kaa'ame isa kam akka ta'e wanti ifatti himame akka hin jirre dubbatan. Abukaatoon himatamtoota obbo Kadir Bulloo maamiltoota isaanii waliin mari'achuun dhimma manni murtichaa ibsaa fi ragaalee irratti gaafate akka dhiheessan himaniiru. Dhimma kitaabilee obbo Baqqalaa Garbaa wal qabatee wayita obbo Baqqalaa Garbaa qabamanitti kitaabni isaan barreessanii fi birrii 100 baasu waliin qabamuu isaa kan himan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo qabeenyi yakkaan hidhata qaba jedhamee shakkame malee kanneen biroo gadhiifamu akka qaban mana murtichaa gaafachuu isaaniif manni murtichaa abbaa alangaa dhimmicha irratti barreeffamaan deebii akka laatu ajajuu isaanii himan. Manni murtichaas dhimma qabeenyaa kana ilaaluuf sadaasa 28 bara 2013 beellama qabateera. Dhaddacha har'aa irratti obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaa fi obbo Shamsaddiin Xahaa akka hin argamne kan himan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo guyyaa dilbataa maamiltoota isaanii waliin mari'achuu isaanii fi maamiltoonni isaanii afran kunniinis dhaddacha irratti argamu akka hin barbaannetti himuu isaanii BBC'tti himaniiru. Dhaddacha irratti hin argamu. Tokkoffaa biyyattiin haala waraana keessa jirtu irratti uummanni du'aa wayita jirutti nuyi qabeenyaaf jennee dhaddacha deemuun haamilee keenyaaf gaarii hin ta'u jechuun itti himuu isaanii obbo Kadir dubbatan. Kana malees haala nageenya biyyattii keessa jirtu rakkisaa ta'uu himuun osoo balaan nurra ga'e yookaan yaaliin nurratti godhame biyya kana keessa rakkoo guddaa waan uumamuuf nagaa uummataaf jecha dhaddacha irratti argamuu barbaachisaa miti jechuun hafuu isaanii himan. Ji'a waxabajjii bara 2012 keessa ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa booda kan qabaman obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni galmee isaanii keessatti argaman kanneen biroo labsii yakka shororkeessummaa ittisuuf to'achuuf bahe, labsii yakka teleekoomii, labsii bulchiinsaa fi to'annaa meeshaa waraanaa fi seera yakkaa biyyattii keewwata garaagaraa darbuun himataman. Obbo Dajanee Guutamaa, Dr. Birhaana Masqal Abbabaa fi Tsaggaayee Raggaasaa namoota biyya keessa hin jirree fi galmee obbo Jawaar Mohammad faa keessatti himatamanidha. Manni murtii olaanaa federaalaa dhimma obbo Jawaar Mohammad faa ilaaluuf sadaasa 18 bara 2013 beellama qabsiisuun isaa ni yaadatama. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti lafti heektaarri 1352 seeraan alaa qabamee tajaajila imalleef oolu isaa bulchiinsi magaalichaa adda baafadheera jechuun beeksise. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoolee weerara lafaan wal qabatan adda baasuu fi argannoo qorannoo ji'oota lamaaf gaggeessaa ture ifa taasisee jira. Weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa ittisuun karaa qaxxaamuraan duroomuu haa ittifnu ejjennoo jedhu qabate bulchiinsi magaalattii qorannoo gadi fagoo ragaalee qabatamaa fi viidiyoodhaan deeggarameen sababoota weerara lafaa lafti hangamii akka weerarame eenyu fa'itu bal'inaan keessatti hirmaate kanneen jedhaniif deebii argachuu fi qorannoon kun kan gaggeeffame jedhameera. Haaluma kanaan Finfinnee keessatti lafti abbootii qabeenyaa faddaaltotaa caasaalee mootummaa akkasumas maqaa dhaabbilee amantaatiin weerarameera. Argannoo kana keessatti bifa gurmaa'een namoonni naannoo tokko yookaan mandara tokko irraa ka'anii lafa weeraruun mandara of danda'e akka hundeessan maqaa bakka weeraranis jijjiiranii moggaasuun mul'atee jira jedhame. Kutaalee bulchiinsaa hunda keessatti sadarkaansaa wal caalus weerarri lafaa jiraachuusaa gabaasa dhiyaateen kan ibsame yoo ta'u aanaalee 121 keessaa aanaalee 88 keessatti lafti seeraan ala qabamee tajaajila hin malleef ooleera. Hojii kanaaf koreen yookaan command postiin qorannoo gaggeesse eeruun hawaasatti bal'inaan fayyadameera. Haaluma kanaan eeruu kenname 2583 keessaa 632 irratti yakki lafa weeraruu qabatamaan argamee jira. Qorannoon kun kan gaggeeffame bara 1997 kan weerarame keessumattuu bal'ina lafa kaaree meetira 500 fi isaa ol bal'atu irratti fuulleeffachuudhaani. Qorannoon kun kan gaggeeffame bara 1997 kan weerarame keessumattuu bal'ina lafaa kaaree meetira 500 fi isaa ol bal'atu irratti fuulleeffachuuni.
Ijaarsi piroojeektii daandii Diimaa Raad kan Itoophiyaa Sudaan Kibbaa waliin wal quunnamsiisuu xumuramuu abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa beeksisee jira. Daandiin kun fageenya kiiloomeetira 60.2 kan qabu yoo ta'u daldalaaf gahee olaanaa qabas jedhamee jira. Daandichi walitti dhufeenya hawaasummaa fi dinagdee Itoophiyaan Sudaan Kibbaa waliin qabdus daran cimsuuf gahee olaanaa akka qabu abbaan taayitichaa eeree jira. Daandiin Diimaa Raad kun oomisha biyyattii sharafa alaa olaanaa argamsiisuu buna dabalatee oomishawwan kuduraa fi muduraa kutaa biyyattii lixaarraa gara alaatti erguuf faayidaa olaanaa qabaas jedhamee jira. Qonnaan bultoota naannichaatti argamaniifis faayidaa olaanaa qaba jedhameera. Piroojeekticha baajata mootummaa Itoophiyaan ramadee baasii birrii miiliyoona 800 fi miiliyoona 56 ijaaree kan xumure koorporeeshinii hojiiwwan ijaarsaa Itoophiyaa ta'uu abbaan taayitichaa beeksisee jira. Hojii gorsaa fi to'annoo kan hojjete ammoo koorporeeshinii hojiiwwan to'annoo diizaayinii Itoophiyaati jedhamee jira. Oduuwwan biyya alaatiin Joo Baayiden Joon Keerii ergamaa addaa dhimma jijjiirama qilleensaa gochuudhaan kaadhimmatanii. Daani'el Tasfaayee. Joon Keeriin wayita waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris mallatteessan bara 2016 daa'ima dubaraa akaakayyuu isaanii taate waliin Pirezidaantiin USA haaraa filataman Joo Baayiden nama waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris keessatti gahee adda durummaa ba'achaa turan Joon Keerii ergamaa addaa dhimma jijjiirama qilleensaa gochuun kaadhimanii jiru. Qondaallee United States duraanii bara bulchiinsa Barack Obama keessa ministeera dhimma alaa biyyattii turan Joon Keeriin qondaalota olaanoo Joo Baayiden waliin baallii fudhachuun itti fufuuf kaadhimaman keessaa tokko ta'aniiru. Qondaalli olaanaan United States jijjiirama qilleensaa addunyaa qolachuu keessatti gahee olaanaa ba'aa turan Joon Keeriin bara Joo Baayiden filatamuun isaanii laafina bulchiinsa gama kanaan bara bulchiinsa Trump amma obba'aa jiru ture kan sororsuudha jedhameera. Qondaaltonni mataa Dimokiraatotaa fi Riippaabilikaanotaa turan Joo Baayidenii fi Doonaald Trump wayita filannoof wal morkaa turan dhimmi jijjiirama qilleensaa ajandaa guddaa ture. Gama kaaniin gargaaraa isaanii yeroo dheeraa kan ta'an Antoonii Blinken ministeera haja alaa akkasumas Jaanet Yaalen hoggantuu qabeenyaa biyyattiitti muudamuuf Joo Baayideniin kaadhimamaniiru. Duraan sirna baankii giddu galeessaa federaalaa Ameerikaatti dura teessoo kan turan Jaanet Yaalen dhimma qabeenyaa yookaan maallaqa biyyattiitti hogganummaan wayita muudaman dubartii jalqabaa ta'u. Muudamtoota kaadhimamuun wayita Pirezidaant Trump akka bu'aa filannoo tole jedhanii fudhataniif dhiibbaa gama garaagaraa irratti uumamaa jirutti raawwataa jira. Muudamni tokko tokko seenetii USA'n mirkanaa'uu barbaachisu. Daarekteeratti aantuu duraanii eejensii basaasa giddugaleessaa fi gorsituutti aantuu duraanii dhimma nageenya biyyaalessaa United States kan ta'an Avril Haines ammoo daarekteeratti biyyaalessaa ta'uun kaadhimamaniiru. Avril Haines iddoo aangoo kanarratti dubartii jalqabaa ta'u. Hogganaa dhimma nageenyaa biyya keessaa ta'anii akka muudamaniif kan kaadhimaman ammoo duraan bara bulchiinsa Obaamaa bakkuma kanatti itti aanaa ta'uun tajaajilaa kan turan Alejandro Mayorkas jedhamu. Namni kun wayita bakka kana argatan nama Laatiinoo isaan jalqabaati. Gorsaa nageenya White House akka ta'aniif kan kaadhimaman ammoo Jake Sullivan jedhamu. Qondaalli kun marsaa lammaffaa bara pirezidaantummaa Barack Obama bakka kanaaf kaadhimamanii turan. Dippiloomatii gameessi Linda Thomas Greenfield ammoo UN'tti ambaasaadara USA ta'aniiru. Bara bulchiinsa Barack Obama damee dippiloomaasii irratti hedduu hojjetaniiru. Bara 2013 fi 2017 gidduu dhimmoota Afrikaa irratti qondaala United States ta'uun tajaajilaniiru jedha gabaasni BBC. Egaan daawwattoota IFB oduuwwan keenya isaan kana turanii qophiileen kan itti dhufuu walumaan daawwanna.